Butamuun namoota nagaa mallaqaaf jedhamee raawwatamu Oromiyaatti dabalaa dhufuun nageenya hammeessaa jira. Waggoota 5 darban keessa naannoo Oromiyaa waldhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti mudatuun rakkachaa jira. Yeroo waldhabdeen kun jalqabetti miidhaan gahe baay'ee guddaa ta'uu baatus waggoota 2 darbee keessatti walitti bu'iinsa haala jabaa ta'een rakkoolee hedduu geessisaa jira. Waraanni yeroo dheeraaf ture kun lubbuu namoota hedduu galaafateera, dhiittaa mirgoota namoomaas geessiseera. Akkasumas namoonni nagaa hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Miidhamtoota keessaa tokko kan ta'an hojii daldalaa irratti bobba'ee kan argamu Tolaa Tasfaayee Caamsaa bara 2023 konkolaataa fe'umsaa isaatiin konkolaachisaa isaa Abbabaa Margaa jedhamu waliin Finfinnee irraa osoo deebi'aa jiru butame. Mallaqni gaafataman miiliyoona 1.3 hanga kaffalamutti guyyootaaf ukkaamsamaa ture. Taateewwan kunniin jiraattota idilee qofaa irratti kan daangeffame miti. Ji'oota waxabajjii keessa bulchaan aanaa Sadeen Soddoo Baqqalaa Kaachaa aanaa Iluu magaalaa Asgorii keessa galgala naannoo sa'a 3tti garee eenyummaan isaanii hin beekamneen mana isaanii irraa butamanii mallaqa gaafataman miiliyoona 10 waan hin kafaliniif guyyoota 2 booda hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamee argame. Itoophiyaan kaayyoo humnaa fi weeraraan fedhii ishee milkeessuuf tokkollee hin qabdu. Muummicha Ministeeraa Abiyyi Ahmed. Itoophiyaan kaayyoo humnaa fi weeraraan fedhii ishee milkeessuu tokkollee akka hin qabne Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsan. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116ffaa kabajame irratti argamuun ergaa kan dabarsan Muummichi Ministeeraa Abiyyi Ahmed raayyaan ittisa biyyaa kaayyoo Itoophiyaa tiksuuf malee haleeluuf hojjetee hin beeku jedhan. Yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaan dhimmoota tokko irratti mari'achuu barbaachisa gaafii jedhu wayita kaastu weerarri gaggeeffamuu mala sodaa jedhuun ni dhagahama. Kan jedhan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed Itoophiyaan humnaa fi weeraraan waan milkeessitu tokkollee akka hin qabne dubbatan. Faayidaa guddinaa fi badhaadhina waloof dhimmoota hundumaa injifatoo taasisan obboloota keenya wajjin mari'achuuf faayidaa waloo kan kabajnu malee humnaan fedhii keenya milkeessuuf obboloota keenya irratti kan hin dhukaafne ta'uu jala mureen mirkaneessa jedhan. Waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa seeraan ala qabatee jiru gadhiisee akka bahu Gamtaan Awurooppaa gaafate. Gamtaan Awurooppaa akkaataa murtee Komishinii daangaa Itiyoo-Eertiraan waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa gadhiisee akka bahu gaafateera. Kana malees mootummaan Eertiraa sirna tajaajila waraana biyyaalessaa daa'immaniif kennu akka dhaabu gaafateera. Gamtichi ibsa baaseen yakka waraanni Eertiraa lammiilee nagaa irratti raawwateera jedhame irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamu hubachiise. Qorannoo walabaa gaggeeffamu miidhamtoota Tigraay keessa jiranii fi ala jiran waraana Tigraayitti gaggeeffameen miidhaman haqa akka argatan dandeessisa jedhe. Biyyoonni Gamtaa Awurooppaa waraana Israa'elii fi Gaazaa irratti mari'achuuf wal gahan. Biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa ta'an 27 dhimma waraana Israa'elii fi Gaazaa irratti mari'achuuf wal gahan. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti erga eegalee biyyoonni Awurooppaa ergaa garaagaraa dabarsaa turan. Amma waloon dhimma waraana baha giddu galeessa keessatti deemaa jiru kanarratti mari'achuuf ejjennoo waloo qabaachuuf wal gahan. Waraana kana ilaalchisee biyyoonni Gamtaa Awurooppaa hunduu yaada wal fakkaataa hin qaban. Ministeerri Muummee Ayirlaand Liyoo Vaaraadkaar uummanni Filisxeem gidira hamaa keessa jiran deeggarsi namoomaa akka isaan qaqqabu ajjechaa fi gidiraan akka dhaabbatu barbaanne jedhan. Biyyoonni Awurooppaa dhimma waraanaa kanarratti yaada garaagaraa qabaatan jiru. Biyyoonni akka Ispeen, Poorchugaalii fi Ayirlaand waraanni akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Jarman dabalatee biyyoonni akka Oostiriyaa fi Hangaar fa'aa immoo waraanni dhaabbachuu qaba yaada jedhu mormuun Israa'el cinaa dhaabbatan. Haala kanaan deeggarsa namoomaaf jecha waraanni akka dhaabbatuuf kan jedhu irratti iyyuu waliigaluun rakkisaa taasisa jedhama. Biyyoonni Awurooppaa dhuma walgahiinsaa irratti yaada irratti waliigalanii bahu jedhamee eegama. Israa'el irratti dhiibbaa dippiloomaasii gochuudha. Biyyoonni kun balbala cufatanii kan mari'atan yoo ta'u, marii cimaa fi walxaxaa taas jedhamee eegama. Korri waliigala UN Gaazaatti atattamaan dhukaasa dhaabsisuu irratti sagalee kennuuf. Korri waliigala UN jimaata har'aa yaada mata duree Gaazaatti dhukaasni atattamaan akka dhaabbatuuf gaafatu irratti sagalee kennuuf. Kora waliigala UN kaleessa ture irratti ambaasaaddoroonni Israa'elii fi Filisxeem miidhaa waraanni kun lammiileerraan gahee ilaalchisuun kora tureef dhiyeessanii ture. Yaadni murtee sagalee irratti kennamus dhukaasni atattamaan dhaabbatee deeggarsi namoomaa dhorkaa malee akka taasifamuuf warri wallolanis seera namoomaa idil addunyaa akka kabajaniif gaafataniiru. Haleellaan Siiriyaatti gaggeeffame kuusaa meeshaa waraanaa Iraan rukutte qondaaltota US. Haleellaa qilleensaa US Siiriyaa keessatti raawwattee ilaalchisee waan baay'ee dhagahaa jiru. Kun ammoo Peentaagan Waashingten DC'tti riippoorterotaaf ibsa kennu hordofeeti. Haleellaawwan US gaggeessite ammoo kuusaa meeshaalee waraanaa fi rasaasa humnoonni Iraan itti gargaaraman akka ta'e dubbatu. Aangaa'onni Ameerikaa. Haleellaawwan kun naannoo sa'a 4 walakkaa akka sa'a bakka sanaatti Abu Kamaal magaalaa daangaa Iraaqitti dhiyootti argamtudha.
Haleellaan kun kan geggeeffame jettii waraanaa F-16 jedhamuun gargaaramuudhaan. Sababa haleellaa kanaan lubbuun darbee jiraachuu ammatti hin barame.